الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله. يا دجيفني واهي بريدنا أمنتي إسلاما وانجورا إني كن محاسن الدين الإسلامي بريدنا أمنتي إسلاما وانجورا وقوجتو إني بكسديت الرادو بتمايا واهي عقيدة واهي عبادة واهي أخلاقا خانا سدين قدما خانا سدين كيسا خدرا عقيدة خانا راين دبدا إذا خانا أوغانجو goota jaha qoodame irraa gabaabsee waa xiqqoo irraa dubbatu. Jahan kun tokko kadura tokko akka ittiif qorattu tokko akka itti aalama kana qorattu. Sadaffaa rabbiin qiyaama nama ni kaasa. Afuraffaa jazaa aakhiraadha. Shanaffaa waan hin arkin hin dhufin akkam itti amanuu dandeeysa. Jahaffaadha rabbiin bal'oo fi rakkoo qabaatuu keessatti maal beeytaa. Haya ta rabbiif jecha rabbiin waa godhu. Ta faayidaadhaa rabbi haa godhu. Yaa rabbi yaa Allah ta faayidaa rabbi haa godhu. Ta faayidaadhaa rabbi nu waa godhu. Yaa rabbi nuu godhu. Ta faayidaa rabbi nu waa godhu. Akkana hoggaa jennu adda baafannaa kanaa keessatti iimaana ida'aa jenna. Yeroon tun yeroo aalamni kun bakka deebi'ee ija takkaan addunyaa laaluu dandeessu. Wanni shari'at ta'uu fi wanni shari'atti hin taane nama kana bakkatti isa geessiyya. Tanaafi bareedina shari'aadhaa kanarra iimaana idaa eegumsa isaaf ta'a. Kanaaf barbaachisee jenna. Akkasitti ziyaadaa iimaanaa ta'uu isaatiif sinqii jiruudhaa ta'uu isaatiif akkaataa waan fasaanni guddatuutiif hanga umrii isaa keessatti diin kana keessa shakku dhiyaatu hangasin nama deebisaa jedha. Wanni akkas nama godhu maali? Fasaanni guddate akkas godhaa jentu. Kanarraa isa dura akkamitti if qorattaa hogguu jettu. Eenyuun na fide? Maaliif na fide? Eeysan na oofaa? Gaafii afaanii qofa odoon taane bira gatteeyse gaafa malakul mawti si dhufeef sii dawa akka gaarii sii barbaachisa. Waan hin amma siin jee kana keessatti hoggaa dubbiin si dhuftee fi amma walqixaa miti. Hoggaa dubbiin si dhuftee fi amma walqixaa miti. Akkan siin jee dhageeyse eenyu si fide? Maaliif si fide? Eeysa si oofaa? Qorataan nama tokko yoo kara qabe eeysaa deemta? Hujiin kee maali? Eeysa deemtaa? Akkana jaadha. Namni jirtu kun guutuun if hin jiime mee faxinni namaa koottuu siin nama amma deebisaa tana kennitu. Qamisa tokko laalkaa naa uffata joollee teenya baate akka inni jiru garta. Qamisni kun akka inni jiru deebisaa ni qabdaayii gaafiin qabaanii na dhageessanii yoo gaafiin qabaa deebisaa ni qabdaayii. Eeysaa si fidee? Maaliif si fidee? Eeysa si oofaa? Deemu jirraami? Akkana jaamatu. Gaafiin kun wanni ka'uuf barbaachisaa isaatii beeki. Dalaga dhabee isa odoon taane nama waan juu dhabee sittiin fakkaatin. Waan jabaadha. Warra sammuu qabu kalafarra jiru guutuu naanneessa jedha. Sababaa isaa isin himuu tokkootu akkam fedhe ta'uun qabaa jee jedha. Na dhageessanii? Akka feene ta'uu qabnaa jennaani akkam fedhe ta'uudhaaf qaama kiyya kana akkam fedhe godhuun qabaa jee dura. Akkam fedhe qaamni kiyya kun tokkon ta'u tole nan jiru. Meeshaa tana sittiin himaana dhageessaami?
meeshaa rabbiin uumeet kana akkaataa addattiin itti fayyadamoo jettee ni cabdi ni baddii sinje tole sinjettu ni baddi malee afaanin ni nyaata gurraan dhuguu hin dandeessu ijaan dubbatu ijaan nyaata ijaan nyaachuu hin dandeessu dalagaa miilaa harkaa kennuu hin dandeessu dalagaa mataadhaa waan birootii kennuu hin dandeessu qaama kee kana hunda bakkatti inni kijee akka qorataan sun jetti jiidha hedduun narraa ba'a hundi wal dhabaa je jiidha afaanii jiidha ijaa jiini imimmaanii fi afaanii kun wal adda beeytaniisa jiidha ijaa jiidha afaanii jiidha gurraa jiidha funyaanii wanti kun waan wal addaati maaltu adda adda godhee waan kana baruun qabaa je mee af dura karoora inni irra godhame kanarraa faalleesseetiin irra dalaguu qaba jee dalaguu fi diti baduuf deema meeshaa balleessuu deemaa beeke willee fuutee karaa malee itti micciirte taanaan ni cabdi beeke akka fedhe san ta'uu fi diti qaama kana bootaa isaa jijjiiruun ta'uu fi dinnaan meeshaan tun meeshaa abbaa qabdu baruun qabaa jee kaafiraa beeki saayinsiidha na dhageessanii meeshaa tana baruun qabaa jee karaa seen kana dhaqee nama isaanii amantii isaanii qabu gaafate jarri ni amana hoysee gaafii tana deebisaa isii islaama biraa malee nagartuu jeniin santaatu deebisuma waan tanaa harkatuun qabaa jee dhaqee sheeka bira dhaqe hoggaa sheeka bira dhaqu sheeyni lan nama tokko dura sammuu butteeti if harkaan geesse samboodatti dhooytaa beeki mismaar akki taatuu jeen ati dura dubbii akkatti dabaabattu siimuu jeen dura takkachi deemi amma isin hundi akka tafakkurtan na dhageessaniimi hanganaaf jecha ho'i dadhabdanii immoo laal akki taatuu jeen takkachi deemi waa sadi keessa tafakkurii kootu jeen deebisaa siif hin kenna dhibuuniif deemaa beekan isaa karaa seeneemi fiigini dhayitaa ennaan kana ka oowwifate qaamni irraa dalagee shukkumuu si dhibaa godhe fuudheeti maaltu na fidee eenyuun na fidee maaliif na fidee eeysan na oofa waa sadeen kana gaafadhu ifin dararii hojjeen mee isin ifin dararaa mee takka taa akkasitti hin jerjeerin namni waa tafakkuru hin jerjeeru gaafadhu irra taa'i meeshaa humna qabdu micciiri yoo harraa wayii irraa sii ba'a taa'een ichi kuteen amma akkaataa hundatti dhabee argeemi odoon in islaamoyne wahiin du'aa jechaadha kabooyaa fiiguu kun dhufetu allahu akbar falillahi alhamd falillahi alhamd هذا هو الدين لا لقرتي خناتو أمنتي إسلاماتي أما توقف قرأت واميكان سنجي أتسلا مسكين ما يتجي هندا وان دررم توف سنيرة odoo guyyaa tokko caayaa teeteeyse yaa Allah jette si yaa Allah juusan mee takkaan na dhibee jee takka itti gadhiqee hibo boo caayaa teeti rabbi barakaa haadhu silaa takka akkasi itti gadhiite mee akkasii mi'anuu gizee hundaa sumaa hin dararamaa oolaa miti addeeri maaliif si fide eeysaa si fide eeysa si oofaa mee waan kana baasii afaan kaayachaa ture aboo sandaagaa madabasaa rabbi qimamatti haa godhu hojjeta akkasii rabbi haa milkeessu qaama mootummaa akkasii rabbi haa milkeessu takka dararaa takkaan alaa qabadhu dararaa takka dhiibbaa nam tokkoo sin gaafan uumaa rabbii takka miidhi siin hin jedhu nama tokko hamadhu siin hin jedhu dhugaa addunyaan dadhabdee tanaa fudhaa kunoo awaaji tikkaan hadachiisamii jiru hundi isaa amrii rabbiitiif tolaa dirqi gajjuun ka isarra dirqama ta'edu alhamdulillah alhamdulillah haya gaafiin lammaffaadha akkatti aalama qorattu reefu akkattiif qorattuun siime akkatti aalama qorattu waa sadii kunis sadeen dura wahii dura dabre
والقافة عالم كنرت وري وي تفكريان aaqiltoota warri sammuu qabayaan muuminaa fi kaafiratti odoo danqoodin aalamni kun uumamaa aalamni dachiisanii aalamni kun uumamaa irra walii galan hogguu kana dhufanii irraa mari'atanii bar akkijaan guyyaa keessaa dhufee irra walii galle abbaa eenyu fide jennaa jedhan mariidhaa beekan eenyu fide jennaa jennaani tokko keessaa ابن عربيا علين قبو ابن عربي كافر عند بعض العلماء أو الجميع إنكم من لا تنتي انتساب قدم كتاب الفصوص والحكم جو خطب دبي قبا ها إذا خنا القول الغبي في كفر ابن العربي أكثر جرا برغتي أما إنكم كي ابن العربي جانكم كي قافي بيخي akka qorataa tokko gooteetuma jettaati inni kiyye aalamni kun dur hin jiru mee een jiru guyyaa keessaa dhufee mee abbaa fideetti dhabnee hin jiru masantu fidee inni maal qabaa jeen waan hin siin jiru dhageesse hin jiru miti jeen hin jiru hin jiru masantu isaa fidee inni hoyii jeen no hin tolchinee jeen kun hinjiru duuba wanni biroo hin hafneefi jeen dhumtee wuyi bar qorattoota waliin haasawani goon lallal waliin haasawan hinjiruun jenne hinjiruun waan biroon qabuu jeen tana bood maali waan biroo ni qabaa isin biret lallal wayi qoratu jirtan tafakkuraa bar hinjiruun hinjiruudhaami hinjiruu duuba wanni biroo hin hafne jeen maal hambifate eessaa dhufee fide gadhaa أكثر بديتي العدم لا ينفع أو العدم كسمه جنين هنجرون أكما مقاغنا اتداون قبويا هنجرون تنور راجيب تمال برباد تبيرو الحمد لله الحمد لله هيا أكثر الجانيتي بودة خيسة دبينا كم تاتي أركمتي hinjiru waafiduun danda'uudha tole abbaatti baasa khalaas akkas taanaan laal aalam if qoratuuf waa sadiin siin jee akkasi duran facaane ni galtaan jeetii beekat bilaash sin teessisu silaffaasisuun deemu nama tahiidhaan sirraa barbaada malee silaffaasisuuf himi hogguu uumaa rabbii qorattu waa sadi laalta sadii hinjiruun fiduun danda'u ka fiduu danda'u kan abad jiraata tolaa dirqitti beeki gaa rabbal aalamiin abgoodha hayyee hinjiruudha waan biroon qabuu jeen taakayi tokkoffaa tafakkuraa beeki hinjiruudha abadi hinjiru guyyaa keessaa dhufe guyyaa keessaa eega dhufe